Gaabii tana mana hundaafiin dhiisaa jechuu barbaadeet. Maaliif akka gandummaadhaan irratti duulanii maal hin jenne irra hedduun ijoollee ganda isaati taasitti ammeenya isaa dubbattu. Wallaahi ijoollee ganda isaati mucaan tokko faan mubeemee waliin si qunnamsiise yoo rabbi jee amma dhiyoo tana karaa barzii kana galee maal jee an dhaluu kiyyaa fi dhaluu dhiisuu rabbi haa beeku je Suudaan ture mucaan suni ana sirratti hin dubbadhu waan inni mucaa san godhe jechuudha. Afaanuma isaatiin haa himatu. Kanaafuu waanumaan jiru beekoni anan garumaan isiniin jaa akka obsaa Yusufitti mube osoo beekaati isaa ta'u sitti balleessee haa ta'u. Tokko baarratti ka jalqabaa obboleessa koo qaaliif gaarii afoona lillaa hangara kooti dhiifama sii godheera. Kalammaffaa gaaffii keetiif immoo namichi kuni nu dararaa ture mootummaan quban qabu ta'a iyyinee qabsiisuu qabna malee embaasii dorgomaa rabeettaa ofitti na kaaseedha. Embaasii dorgomaa jira. Embaasii ammas embaasiitti galee ilmaan Oromoo kaleessa dararaa ture tajaajiluuf ta'e ajjeesuuf ta'e beekuu embaasii dorgomaa jira. Kanaafuu ammas waa'ee ijoollee arsii kaaftee irratti waa'ee ijoollee gandaan beeku jettee irratti wallaahi billaahi ani ijoollee arsii kana baay'een jaalladha maaliif beektaa? Ajaa of keessan dhossanu takka amma gaayaa bara wayyaanee sana hagan maammattufaa waan hin eegatiin beeku jennaan. Suudaan galee Kairoo galee iyyee arrabsullee jechuudha. Ijoolleen arsii baga itti muddinaan jedhan malee takka keenya kun kan keenya akkamitti buuta ijoollee arsiiti maalirraa qabdanaan jedhanii hin beekanu. Itti muddinaan jedhan warri Kairoo jedhanus itti muddinaan jedhanii ajaa'ibatti fudhatanii hin galan. Akka ganda biraa kun ganda keenya hin tuqamu ijoollee arsiinaan jettee argine amma addaatti jechuudha. Maammattu faana namni caala xiqqeessa hin jiru. Bara wayyaanee sana jechuudha. Sareetti kalaan ture laayiviidhaan intina taa'e Suudaan taa'e. Kairoo taa'e jechuudha. Kanaaf amma ofitti na kaasee jira. Ijoolleen Oromoo viidiyoo irratti hojjedha. Namichi kun qaama mootummaa tokko keessatti arguun barbaannu nu dararaa ture numaayyuu seeratti dhiyaachuu qaba jedhaati. Viidiyoo irraa hojjedhaa embaasii ta'uuf. Embaasii ta'uuf dorgomaa jira. Mubee nama akka nam tokkotti yaada qabaniifa manaa godhaatini. Yaadni isaa nama keessaan dhumu beeta isaatii 24 illee osoo haasofte gochi inni raawwataa ture anamma akka kiyyaatitti kakiyyaa qofti gahaadha rakkoon qabu garuu inni ijoollee durbaa jaarsaaf jaartii adda baasee nama hiisisaa ture mamottufaa nama wal bira hiisisaa ture oromummaa kana caala wanni ilmi namaa nama godhu hin jirtu wallaahi billaahi akka kiyyatti ilmi bililiki jedha sun akka zimmata oromoo miidhe natti hin fakkaattu akka umrii kiyyaati argatu beeta namni kun baritti dhugaasitti maami takkatti yoo si argillee sin dagatu namichi sheexanaa beete wallaahi waggaa kudhate sin dagatu namichi sheexana keessaa beeta umrii rabbii beeta sheexana bifuma ilma namaa fakkaatu rabbi uume natti fakkaatana yoo isa argu kanaaf namni Mee duubammaan tana haala kamiini himannee kara feesbuukaatiinis liivii seennee kara tiktaakiin irra jirraawii namicha waraabeysa miila lamaa namicha rabbiin suuraa namaa irraa fuudhee suuraa booyyeedhaa irra kaa'e kan akkamitti himannaa damma gaafiin namni bareenni hin qaanfatu. Waa malee dhageessaa ano bifuu biiziidha. Waa malee ajandaa amma ijoollee shamarraniitu maal taatan jedhe rakkoo danuun furuu danda'a. Garuu garaana nyaate kaleessa malee hin gaddan nagee mucaan namichatti jibbitu biyya keessaan nagayaan namichatti jibbitu akkasana badii isaa nama warra beekantu jira. Badii Oromootti himamne inni balleesse jira beektaa. Abbaatu nu dhorge abbaatu inimina ani ilmaan Oromoo anaaf jecha walitti buusii hin barbaadu nuun jedhee nu dhorse malee nu dhorge malee badii cimaa qaba biyya Dubaay dhufee jechuudha. Kadhattuu ta'ee mandara keessa deemee bulaa ture argitee rabbii nama fokkisiisa biyya dunyaa irratti namni Oromoo miidhee Jawaar namni Oromoo miidhee milkaa'ee hin jiru Jawaar Mahammad Oromoo namni miidhee silumayyuu wallaahi la'aazim hin milkaa'u dhuguma amma Suudaan keessa dhufee ijoollee dararaa ture bira dhaqee bulaa ture. Daabboo bitanii fi nyaachaa turan ijoolleen dararaa ture. Saree ta'ee rakkatee tikkeettii raakutanii biyyatti galchan. Erga biyya galee immoo beeksisni bahennaan embaasii ta'uuf dorgomaa jira. Muuxannoon qaba jedhee. Dhageessanii? Mubeemee asirra carraa guutaa kana kan ta'a wayii sitti himamaan tana waan hin godhuu danda'urraa. Waan ta'eef mootummaan nama kana yoo ijoollee Oromoo daraaruu barbaade adararuu malee Muhammadtu fa'aa hojii mootummaa tokkotti akka galu hin barbaannu dorgomuus hin danda'u hojiin isaa basaasa guddaa wayyaaneeti kun waan uummanni Oromoo ijoolleen kutaasaa dubbataa jiran maanguddoon isaan sikkoo mandoo kan inni caccabse jechuudha.
hiisise sunuu gahaadha jechuudha kan kaayiroo jiran yoo rabbi jedhe anallaa ifisiniif damaa Embee garuu maal namichi guddina kenna abbo jaarsa san sokee dhabe malee. Mee kuta kaasirratti osoo uummanni kun dhaga'uutii waan takka siin jaa waan hin godhuu danda'urraa dhaggeeffatu waan takkaa siin jaa piliis guta carraa naaqannee karaa feesbuukaa karaa waatsaappiitiin mubee kottuuti karaa waatsaappiitiin wahin si erga hayi naanjii taakka naanjii karaa biyya keessa jirurraa ambaasii irratti nutis anis amma ambaasii Austraaliyaadhaa oli dhiyeenya niin qabaa karaa kanaan dhaynee ministeera haajaa alaa dubbifnee namicha rabbiin suuraa namaarraa fuudhee suuraa booyyeedhaarra kaa'e tana suura talbaqaraa irratti dubbatee jira waa'ee akka nama Mahammad Tuufaadhaa kana Mahammad Tuufaadhaati moo maarree kana rabbiin quraana isaarra dubbatee jira isa osoo hin ta'in fakkaataa isaa maal jee dubbate laali namoota anqalbii cuqqaalee ija agartuu isaanii dhaamsee waa hunda godhe kana namni irraa banuu hin danda'uu jee amma kanaamuu beeki jedha geeffadhu amma waatsaappiin kootuutii gara keessaatiin haayinaanjii wayiin si ergaa gurri abbaa duubaa dhiibbaarra godhuudha qabna maaliif jennaan namicha kana mee akkanuma fuula keessa laalaadha rabbiin suuraa harkarroodhaatii fi suuraa booyyeedhaatirra kaa'e suuraa namaarraa fuudhee jira qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo Suudaan keessatti nama hedduu nyaate gurbaan kun nama hedduudhaatu ilmoo dhala dhabee isarratti wallaahi mucaan tokko asitti na boojjise ammallee michiyoon takka Liibiyaarraa gara kana dhuftee jaarsa dura na gudeedeetti jaarsa kiyya duratti dhaggeeffadhaa isiniifiin himaa maaliif jennaan dubartii bareedduu biran kutuu ati waan tila takka waan godhee qabaa beeytaa amma waan godhuu qabnu akka Oromoodha sagaleen teenya ni dhagayamti Oromoon bakka dursan hin jirtu Mubaarak Musammaa Harawaa Saratenya mana santeesso. haa Saratenya mana santeesso. Aktii miti wanni dhiifa manaa godhaasanii miti bar ilmi namaa tokko ofii godhuu rakkoon qabu bar diinaa wal kennuun wataadara Suudaanii nama fittiisaa ture ijoollee shamaraati. Bar ilmi namaa tokko ofii ufolee garuu rakkoon qabu ture jaalalee ta'uu danda'a fedhiilee ta'uu danda'a dirqamallee ta'uu danda'a. Ati garuu nama kan kee nama qaama keetii shamara obboleessa haadha tan ta'e abbaa biyyummaa keetii si ta'e fuutee walii wareegama namaa kennuun ati shamara takka lama yoo gurguratte haga si ulfaate beek. Shamara xiqqaatu mana keessa ijoollee jireenya ofiitiif deemtu ijoollee ofii mana kireeffattee galtu wataaddaraan kan itti ergee mana irra deemaa bule gaafa jaartiin isaa jalaa badde ijoollee beeka wareegama kabaasisaa beeka namni beekuun beeka. Ma jaartii afur qaba si jammare. Egalee kanaafuu namni kun bar nama yookaan waan ofii godhuu bichaa miti bar wataadara jara maatas kajaran sagaltame sagale ka harkaa qabuun beekta Mubaarak nama mana ikiyyatti na dhufe namni basmara ijoollee shamara mana kiraa ijoollee nuu kennu maqaa mana manaatiin kan nuu kennu isa nuu jedhee na hime. Yeroo maali ati yeroo hundaa yoo maqaa hankenuu lakkoofsa hankenuu kenna jedhee nama sadi wataadarri dhuftee mana kee addatti itti na gaafatte jira maaliif guyyaa hundaatti kenna lakkoofsa kiyyatti kenna ani dhaadhaqa jarri achi yeroo sadi na agarte rakkoo rolii qabdan namaan ennaan namichi kun nama shamara naannessu ani ammoo ijoollee tenna wal masuula kanaaf na naannessaa jedheen gaafsanii jiraan mo'attasi mucaa kan akkanii irraa baase. Ilmi namaa kun beekta waan dalage keessa guyyaa rabbiin kun beekta akka isaatiif as hin genne bira tarree gaafa nu achi saaraa san Suudaan keessaa banee gara Liibiyaa deemnu atta dureedhaan namni wataadara makiinaa bilbilee nu sochisiisaa ture isa. Wallaahi gaafa of durmaaniin hangahu birrii 2,500 kenne akka inni as keessaa hin baane jedhee wayitaanna deebisu na qabsiise. Sanuu eenyu namicha bira dalaguun na dabarsise birrii sanuu kafalee jechuudha. Ilmi namaa nama guyyaa wayii keessatti beekta gaafa rabbiin haqa namaa baasu wallaahi rabbiin Mahammad Tufaa miti hin baasee keessa hojjechuu miti wallaahi ilma namaatiin bar nama ilmoof haadha walirratti Mahammad Tufaa wataadara goosise an ebalu jedhee si himuu danda'a sirra maqaa shamara sana hin dhahun malee haa isiinu dhuftu guyyaa wayyoo du'uu baata ilmoo fi haadha laal haga nasa ulfaatu laal hidhaa fidee jechuudha hidhaa jireef sheedhaa. Ana hidhee ture haadha kiyyaaf ana wallaahi hidhee ture lafa jubaan ta'a. Kanaafuu wareegama kana nama si baasisiisu kana akka namni itti ilaalulee hin beekuan mucayyoo takka beekta wallaahi ijoollee arsiiti kan dhuma warraati. Mucattiin na bira dhuftu namittiin mucattiin hojii dadhabdee naan galte namittiin giraama 40 jalaa hatteettee shortaan of fidde. Yoo shortaa isin dhuffiddu Mahammad Tufaa waliin dhufee birrii 40 laala giraama 40 jechuun akka baay'atu laale. Namitti mucattiin fuudhanii hidhaa fidanii wayitaan bakka hidhaa san seene
hidhaa waliin seensa adaanni masmara harkaa qaba beektaa quban qabu yoo an dubaan hidhaa seenee namichi shaamballi tokko jira hin taa'a dhagaafate si galee maali jennaan ani beeku beektii na bira galtii garuu beektii miskiina jedheen namichi yoo laalee jedhu mana keenya yoo fattashan ummata kana garra birri 3,000 malee 3,000 sunu ijoollee amaanaa ijoolleeti isiisan bira jirti tama isii tama damoo zamjattiiti isiisan fudhatanii kiisii gaggaatanii gadaa poolisa biraa kan beeku bilbiladhee poolisa dhufeen sun baasee warra mi'attiin warqiin jalaa baddu jedhu qaamaan bira dhaqee namitti yoo dhugaan gaafadhu namitti akka nu miskiinummaa argite hayee bakka rakkoon qabu ani mi'attii birrii rakkoon qabu dhiisaa nuun jetti wayita nu achi dhaqnee mi'attii baafnu shortaan nu achi baafnu san dhiftee shortaan biraa achirraa fuutee erkutti wayita nu baanu gadaa hasanin nu ergisiisa shortaa biraa jijjiiranii kana biraatiin ilmi namaa masmara dhaabatee kana nu godhaa ture namni sun beekte kana hoo jedhu ana qofaa miti ijoolleen oromoo yoo xiqqaate maqaa isaatiin wataaddarri tumee haga har'aa miidhamara jirtu jira fakkeenyaaf namni kadiir martuu qofa beeka kadiir martuu maalii fi waan dhageettii hedduu qabuuf beeka kan kadiir akka dhimma kadiirin miidhamee jira namni kennachi keessatti akka amma jedhan kana jechuudha shamarran kamaaxanii gargaltee jira maqaa wataaddara isaniitiin itti fidee namni waa hunda dubbannu asirra jennee callisaa turre guyyaan wayii nu dubbisiisan alhamdulillah nullee bakka namaa geennee jirra har'a moo nullee humna qabna gaafsan humnaallee hin qabnu biyya namaa jirra karaa ati ittiin jirtu hundatti biyya ambaa kaawaan si godhan qabu mana hidhaa yoo seente wallaahi gaafa hidhaa koo barnu seensisan ana mataa kiyya osoo hin beekne osoo nu wajjii galu nu seensisan akka kaartaatitti nu taphate rabbi jazaa isaa akka kaartaatitti ilma namaa dhiirummaa sirraa buusa dhiirummaan biyya namaa yoo waan kana haasofnu yeroo tokko tokko beektaa namni waa keessa galaa akka kaartaatitti dhiira surreen irraa baasee bakka dhiirummaatitti dhiira bar mansaara harka qabatee mansaaraaf gad hin jenne gad nu ciisu biyya ammaa nama kolaafti yoo beektanii jechuudha har'a biyya ofiitti yoo hidhan maatii dhufiitu dhufee nama gaafata fira ofiitti dhufee nama gaafata biyya ambaa keessatti yoo ijoolleen waliin miskiinaan akka kennaa dhagaa hojjattee dhuftee fuulii nu gootee mana hidhaatiin nu fiddu poolisiin nu afooteettee fuulii nyaatti siifin mallee nu jedhanii nu ulee nu dhahane kuni gocha isaati maaliifi imbaasii keessattu isinii maal goona nu jedha yoo nu gaafii gaafatu laata waasii yoo dhabnu imbaasii keessattu isinii dhee nu bilisuma nu jette kan suutaanii waan nu ibsitu qabnu bara imbaasii keessattu isinii dhee jirti wallaahi shamarran sadi waliin hidhamne shamarran sadi poolisummaan nu hiite sun itti galtee mucayyoon iyyitee beektaa akira mucayyoo san poortaadarri nama sadiin itti tarte handallama gubbaan itti dhageenyaan namichi tokko harka dha'ee ciqilee kanarraa na cabse maa dubbattanaan jedhee mammattu faa nama sammuu keenya nu nyaata keessaa isa tokko wayyaanen jarri biyyaa nu baaftee 97 dorgommee biyyaa baafne hagas nu weerarre hagas nu dhancanne biyya namaati azabamuun hidhaan guyyaa tokkochaa biyya namaati si cannanna itti isuma hidhaa sudaanii isaa arge beeka hidhaa sudaan keessa kanaaf asadeen argitanii jalaan oo'aa halkan oo'aa bishaan dhuyduun qabdu nyaatan qabdu shamarran keenya meeqa ulfi keessaa bahe mana hidhaatitti nama beeka shamarran teenya sammuun nama qawwasee ijoolleen duute awwaalle gaafa ijoolleen shamarraa erkuutitti duute ulfooniin wataaddarri dhoytee ji'a jahatti mi'attiin ulfi jaha keessaa bahee osoo keessaa baafne mi'attiin duute gaafa reeffasanii nu galchuu dide suudaanii kadhannee suudaanii awwaalanne gaafa haflaa tokkocha keessatti bakka haflaatitti yoo nu haflaa dhaabannu birrii 70,80 ijoolleen argattura shortaan nu marsitee warra birrii harkaa qabu gara biraa baafnee warra birrii harkaa hin qabne tumaa bulee tumsiisa bulee mammattuma kana dhaa jedha duuba dhaabate hayyee namni akkanaa kun mee sammuu keessan keessa saayikoolojii keessan keessa yoo fudhattan eenyuun afoo dhaabatee amma oromoolee namumma yoo saniiti ummanni lee nama yoo sanii biyyilee biyyuma sani eenyuun bulchuuf ummata kana jedhee ummata kana afoo dhaabatee dorgoma jedha nama imbaasitti imbaasii miti barra nama ummata oromootuu ay bahee dhiifama gaafatee dhiifamni sunuu nu'uu dhiifnuun rabbuun dhiifnee jira akkam osoo nu'uu dhiifnee rabbuun dhiisu wallaahi dhasi gochiin ummata godhesan jechuudha haati hiyyeessaa ilma namaa kana oromoon aadaa qabdi jirana haadhaaf ilmoo walirra gudeechisuudhaa miti ilmoo oromoota akkasii afoo dhaabatan hin gudeetan ture akka aadaa oromootitti dubartiin takka nama keessa dhaabattee waan haasoftu jaarsaaf jaartii waa itti himattu waan inni jedhee xiqqeessaa ture wal bira hiisisaa ture kanaaf
ilma kana jechuun akka kiyyatti namni kun imbaasiidhaa miti. Yoo danda'ame adabamuu mootummaan akka nu adabuudhaan miti hojiidhaa miti adabbuma isaatu irra barbaadanoo jechuudha. Ispeeshaalii imbaasii Suudaaniiti miti imbaasii biyyoota biraa dalagee taanaan Maammattu fa'a. Wallaahi ijoolleen teena salphina lammaffaa isa dhumaatu nu deebi'an. Imbaasii biyya lammii bira Itoophiyaa keessa yoo taate namni ofirraa baasa rakkoon qabu. Garuu imbaasii biyya namaa takka dalagee taanaan Maammattu fa'a. Ijoollee yeroo sanadha ijoolleen karaa Liibiyaa turte ijoolleen karaa Saawuz Afrikaa turte sababa isaatti wareegamtee maallaqa irraa fudhachiisee ijoolleen mataa ammaa geettee dhaabattee mootti maallaqa isaa osoo qabdi caatii birii lamaatti bitee osoo ijoolleen caatii qabaa jiru caatii keessa hiisisee haadha manaa warraa wataadara jaraati kenne abbaa manaa warraa gara matammaa buusisa namni ilma rabbii abaara keessa bar mujrimaa rabbiidha addunyaa kanarratti yeroo ammaa kana dabra tsiyoon faata kan nummiin abbulees abbaa isaa kan sukkaaraan ta'e akkasummaa tammiin maal taate abbo sun qabeenya lafa jiru nyaatee bar kuni qaama namaa nyaatee bar. Mustafa amma duuba amma mee obboleeyyan bari hammeenyi isaa kuni. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam Mustafa. warra ukkaamame dubbataa jiran dhiifamannaa godhaati yaa dubbatan jirris dabaree kennaa fi hundi namaa dubbatu. Namicha kana irratti himata banuu dandeenya gadi ta'ee fi dubbadhaa uummata Oromootti haqqii jiru jechuudha. Haqa jirutu sobinii madhaa miidhama keessan imanni irratti banamuu qaba. Tokkoof dhiifama kana dhagahi ani ollaa amma obboleessi koo kana jedhetti akka lafa juwaa mana isaa bukkeetti jaamiyaa Kaalid waliin jedhamu bukkee ajjaree ture namichi kuni. Booda achitti wakasaan isaa baay'atu eessa dhaqee seetanii jireef eenyuun galee deemiin galee deemii keessaa gara imbaasiitti dhiyaatee achi taa'e kun namichi kun jechuudha. Saafa Shariif jechuudha Saafa Shariif yaa. Saafa Sharti dhiyoodha gaa safaaraatti dhiyoodha safaara keenyatti dhiyoodha gaa siifanii qopheessa godhaadha gaa. Achi dhiyaatee deeggarna uummata keenya dhiiga jaraa dhugee dhiiga dhugee namichi kun hamma wallahi namichi kun akka nama otoo hin ta'in nama akka gumaa tokkotti nama akka ajjeese tokkotti akka nu gaafatamu akka nama fixe tokkotti nu gaafatamu malee nama akka waa biraati miti kun namichi kun jechuudha. Biyya eessaa ta'e imbaasii ta'ee kee akka hojiirra hin taane biyyi mootummaan Itoophiyaan keenya nuuf dhaga'u. Birmaduu nuuf ta'u namichi kun. Mustafa waa takka si qabadda. Nama du'e jira garuu gosa biyya lama amma namni sun du'e sun osoo dhagahame. Ani isa siifan dhufaara dhagahi siifan dhufaara dhagahi. Naa dhagahi obboleessa koo. Gurbaan tokko kaarabaan ajjeessee jennaan kaarabaa irra sababa kaarabaatiin du'e jennaan gurbaan ullaa keenyaa gurbaan tokko achitti wajjin hin teenye ullaan kaarabaat ajjeessee jennaan gurbaa du'aa kana guyyaa meeqa maaliif kuni kana maaliif jechuudha Maammattu farankaadha malee dhimma namaa hin qabu. Malee dhimma namaa hin qabu. Du'aa nama qabbaruu nama hin kennine Maammattu faan jechuudha. Kana bara hundi keessan mallaa Itoophiyaan. Oromoo taatanis nama beerii gamoo taatanis kana dhagaa namichi kun nama nyaatee bakka nama qorqee fixe. Tokkoffaa Sudaanii keessatti tokkoffaa biyyaan isa Masriif haa ta'uu isa Dubaayis haa ta'u wallahu alam rabbi beeka. Ani ija koo irratti arge namichi kuni saafa sharqii irratti nama uummata keenya fixee nama qorqee fixee dachee ardii keessa buusee uummata keenya haadha manaaf abbaa mana garanaan garana baasee wama mallee keessa dhaabe namichi kun jechuudha. Yaa obbolaa kan koo bakka jirutu akka ani mubaarakii naagalchi jechuudhaa fi ana ollaa gurbaa kun namicha kanarraa ollaa isaan ta'e warreen afur qaba namichi kun ilaa isinii fagaaloo jechuudha. Warreen afur jechuun namichi kun biyya ormaa alaa keessa taa'ee warreen afur fuudhee ka'ee taa'ee uummata jismii namaa qorqaa taa'u jechuudha kun. Kanuma ana asirratti dhaabbadhee dubbeesni fan gabaabsaa yoomuu haa ta'u mubaarak musammaa ammas irpootii nu godha namicha kanarratti bakka eessatu sagalee nu taphaa sagalee nama lubbuu nama fixe namichi kun jechuudha. Hundi keessanuu ana asirratti isin gabaabsee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jedha rabbi isin wajjin ta'u gaafa kamuu wal bira jirra inshallah. Akka dubbadhu
dubbadha gubaaleen waliin jiru. Galatooma hundi keessa namni Maammat Tufaa akka Oromootti Arsii miti akka Oromootti miidhaan inni irraan gahin hin jiru. Manguddoon Shee Aliin biyya kana jiranii biyya Kaayiroo kana jiru. Nama silaa manguddoo waggaa 60 rabbuun saalfadha jedheen namoo salphisee nama gasgawsan isaa meeqa ijoollee xixiqqoo salphisee namoomaa baasee gaafa isaan asitti dhufanii booyanii biyya Kaayiroo kanatti matan hunda keenyatu duuka gadde. Hojii Maammat Tufaa addunyaan irrattillee jaannami akirattillee jaannami. Namtichi kun biyya imbaasii dorgomuu miti silaa Finfinneef Adaamaa jidduuyyuu nama deemuu hin qabne. Namichi kun Oromoon gadi bahee iyyee akka mamubee jedhu kanatti gadi bahee iyyee mootummaa biratti akka dhageettii godhatu mootummaan hidhaa dhaabbata akka namicha kana hidhu zajaa ilmaan obboleewwan keenya Suudaan keessatti lafeen isaanii dhiin isaanii dhangala'aa ture sun wallaa hedduu tokko garaan nyaatee hedduu nu miidhee jira nu dararee jira nu cinqee jira namoota hedduu lubbuu dhabee namoota hedduu qaama dhabee namoota hedduutu argitee abbaa manaatiif haati manaa gargar baan sababa namicha kanaa jechuudha. Nama yoo ati guyyaa kamisa poolisa kararra si eessisaa hin beektan biyya Suudaan sanitti guyyaa kamsaa namni mallaqa fudhatee gala. Hedduu tokko biyya san keessatti namni isaaf hin dalanne hin jiru sodaa namticha kanaa jechuudha. Dhugaadhaa gadi baanee iyyine sadarkaa biyyaatti aga biyyaatti iyyannee aga biyyatti iyyannee aga gandeen itti dhalateetti iyyannee ila gandarraa aanarraa godinarraa haga sadarkaa biyyaatti iyyannee himata kanatti bannee namtichi kun biyyuma san keessatti hidhamuu qaba. Hidhaayyuu miti kana fannifamutu isaaf mala. Arsiin isarraa dubbattu hin jirtu Oromoon isarraa dubbattu hin jirtu yoo isa dubbatte malee. Kuni iddoo kamuu nama kamuuyyuu bakka hin bu'u gantuudha hattuudha waraabessa afaan lamaati bulguu jedhan san bulguu ja'afuri. Nama kana rabbiilleen addunyaa tanarraa isaa galchu nama yoo jirullee jahannam keessa jiru yoo du'ellee jahannam keessa jiru namichi kun. Dhugaadha ammaa Finfinnee jira odeeffannoo qabnutti inuma dhageenyaa rabbiin akka inni ilmaan Oromoo dararaa ture akka inni ilmaan Oromoo cinqaa ture saamaa ture saamsisaa turetti rabbiin sammuu isaa keessaa aqlii haasaamu iyyachuu qabnaa callisuu hin qabnu maal dorgomaa miti nagaa nu galee biyya san keessa taa'uun qabu yaada jedhu qabaa yaadni keessa yaada gaariidhaan namni isin afoo dhaabbatu yoo jiraate gantuu akka isaati hattuu akka isaati saamtuu akka isaati akkasitti amanuu qabna namni isaaf jedhee dubbatu tokko hin jiru mush nama biraatii miti namni biyya kana jiru waa'ee Maammat Tufaa soo gaafattanii iyyee iyyisiisee nama dhiiga boota keessa baay'ata biyya nu jiru kana keessa wallaahi dararee ummata kana dararee cinqee rakkatee namni gara deemu dhabee gara biyyaa deemuuf rakkoo achi keessa taa'uuf rakkoo gammoojjii garagara gammoojjii Liibiyaatii fi Masrii kanatti namoota meeqatu nyaatame hayyoota meeqatu karaa kanatti hafe sababa isaa osoo dheessuu deemu. Hangafoota keenya qabsaa'ota sabaa gameeyyii sabaa hedduu hiisisee gaafa abiyyi nama 1,000 biyya san keessaa baasu hidhaa san keessaa yaasee gara biyyaa galu yoo xiqqaate namni 70 abiyyiin himate Maammat Tufaa himate warra inni lubbuutti murteessisiise. Ijoollee keenya warra jimaa nagadan jimaan qabsiisee warra dalagatu dallaala jedhee qabsiisee saamsisee jireenya ummata dhoowwee rabbi jireenya isaa haa dhoowwu. Iyyachuu qabnaa sadarkaa biyyaatti himachuu qabnaa himata irratti banamuu qaba kuni fannifamuu qaba guyyaa adii magaalaa gudditti Oromiyaa keessatti jedhaan yaadni kiyya kanuma galatooma. Galatooma yaa jikaa yoo ulfaadhu eshi abdii raftanii warri kaan dubbatanii warri kaan. Ni jirramuu bee kamittiin dubbanna ni dubbanna. Innaamu bee namni hunduuyyuu irraa dubbateera namticha kanarraa an akka mataa kootiitti anis Suudaanin ture duraanii hojii isaas illee nan beekaa akka mataa kootiittan ji'a 2 hidhamee ture bitaaqa achi keessaa hin beektu warri beektanuu nama harkaa fuudhanii caccabsu utuu yeroon hin dhumatin poolisoonni jechuudha yeroo sanatti bitaaqaan harkaa fuudhanii cabsanii indagana imbaasiitti yeroo deebinee iyyannu imbaasiitti keessan jechuun nu deebi'aa ture beekta
akkasii namtichi kuni wanta hundayyuu wanti inni hin godhin hin jiru Oromoo irratti. Wanti inni hin godhin hin jiru. Kanaaf jennaani mataa isaa gadi gargalchite.